lubbuu ofii baasuun baay'ee namatti hin ulfaatu yeroo ammaa kana. Lubbuu ofii kan uumee lubbuu keenya nu keessa kaa'e yoo harka keenyaan galaafannu namatti hin dhaga'amu. Baay'ee natti dhaga'ama. Lubbuun koo baay'ee nama rarti. Sababa nama rartuuf qabdi. Du'uusi abidda bara baraa galuu malee jireenya hin argadhu ko. Amantaa kam keessattummaa hin ta'e namni of ajjeese mootummaa waaqayyootti hin galu. Olis baatu gadis baatu. Asitti rakkina asii dadhabdee gubaa asii dadhabdee gubaa isa waaqarra akkamiin dandeessanatti. Abidda isa boqonnaan hin jirre raammoo bara baraa keessaa nyaatamuudhaanii akkamitti boqonnaa argatta yeroo du'e malee boqonnaan argadhu warri jettan. Warri gaafa du'uudhaaf funyoo baattanii marzii garagaraa dhuddanii kanatu boqonnaa kooti jettanii boqonnaan du'aa moti habiibtii sittin hima. Boqonnaan du'aa motidha. Amantee amanuu baattee duuti boqonnaa namaaf hin ta'u. Namni harka ofiitiin of ajjeese boqonnaan argatu. Akkasumaan hin dhamai sittin hima buloota qabu. Nagaa sin gaafachuu hin dagan. Hordoftoota yuutuubii kootii maraa hunduma keessaniifuu amantaan kutaadhaan odoo waliin qoodin nagaaf jaalalli araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka jirtan hundatti. Akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha. Yeroo hundumaa waan haaraa qabadhee kanan dhudhufuudha. Akkasuma sin subscribe gochuudhaan like gochuudhaan yaada qabdan komentii keessan irratti barreessuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koo. Namni namuma qaba gatii ta'eef kanaaf na jajjabeeffadha isiniin jedha. Har'a gaafina ani qabadhee too dhufe maalidha yoo jettanii baay'ee tokko kan nagarrame baay'ee tokko kan gaafinati ta'e baay'ee tokko kan sammuu koo keessatti jechuudha baay'ee cimee olore namni lubbuu isaa kana marartuu dadhabe. Namni lubbuun isaa kuni mararuu dadhabeetu gaafinatti uume jechuudha. Gaafina keessa jiru kana immoo dhalootaaf qoodee yookaan immoo dhaloonni barumsa kana warra baratanii namni tokko yoo lubbuun isaa oole ana uumaan koo natti gammada anaafis gaarummaadha jechuudha. Har'a keessattuu barri 2018 bara lubbuu namaa baatee lubbuu namaa galaatafachuudhaaf bara seexanni miila godhattee ija godhattee harka godhattee deemtudha. Geetan jechuudha. Baratti lubbuun nama mararuu dadhabdeedha. Baratti akka indaaqqotti namni taphatafamaa deemudha jechuudha geetan jechuudha. Amma fakkeenyaaf obboloonni keenya gola hambaa keessatti jechuudha. Biyya hambaa keessa maatii keessan biraa nagaa fayyaadhaan baatanii biyya ormaa gaafa geessanii qorumsi isinitti ulfaatee ba'aa isinitti ulfaatee lubbuu keessan maaf galaafattu hin jedhe koo gaafa biyya ormaa deemtan qorumsatu hin jirre seetan moo rakkinatu hin jirre seetan biyya keessan keessa rakkinni hin jiru. Fakkeenya biyya keenya keessa rakkinni hin jiru, dhiphinni hin jiru, lolamuun hin jiru, ari'atamuun hin jiru, haadhaaf abbaa keenya hin ari'atamnu, lolamnu, dhaanamnu yoo balleessine hin dhaanam. Haati ormaa immoo hammamnu ilti natti himame. Haati ormaa hammamsinii ilti hammamsinii fi nagaa kenniti. Ati fakkeenyaaf namni tokko jechuudha unkaan isaa miti gabareen tokko gaafa qotu qonna isaa san jechuudha qotee gaafa sanyii isaa facaafatu sanyii isaa san akkuma facaase sanitti hammatee hin galfatu gabareessu sanyii sana hammatee galfachuudhaaf bu'aa baay'ee keessa dabarseeti qotee erga qoteen booda immoo sanyii isaa facaasee erga sanyii sun margeen booda immoo yoo aramaatti godhate qoricha innataa baay'ee itti afuufee aramaa san keessaa balleessisee qorichoota hedduudhaan jechuudhaani sanyii san argata yookiin immoo sanyii sunuu jalaa baduu danda'a. Takkaa bokkaadhaan jalaa baduu danda'a. Takkaa immoo raammoo itti naqee raammoon qoricha sanii ol ta'e jalaa baduu danda'a. Wantoota garagaraati sanyii sunii jalaa badee yookaan sanyii san argachuu dhabuu danda'a. Kanaafiyyuu sinis immoo gaafa biyya ormaa dhuftan kana akkuma namarraa dhageenye sanitti jijjiiramnee akkuma namarraa agarre sanitti taanan jedhina. Akka ebeluutti sirbaa morma nama jal'isa jedhe Oromoon. Jiraattu Oromoon dhugaa mammaanni kun. Kanaafiyyuu akka ebeluutti sirbaanii morma nama jal'isa jedha. Namarraa dhageessanii keessattuu obboloonni biyya ormaa deemtan jechuudha. Of eeggadha. Dhugaa waaqa isa jiraataa of eeggadha. Ebelu biyyi ormaa bareedadha qabbanadha nagaatu jira yoo si fide inni sun gowwaadha isa san hin dhagahin. Biyya ormaa keessa bu'aa bahii jira. Biyya ormaa keessa lolatu jira. Biyya ormaa keessa dhaanamuutu jira. Biyya ormaa keessatti du'uutu jira. Biyya ormaa keessa beelaan gidirfamuutu jira buleettii koo. Wanti akkanumatti ol ka'anii sooraman hin jiru. Gaafin inni tokkoffaan jechuudha. Waan inni gaafinatti ta'e obboloota koo. Wanti sammuu koo dhukkubsee adaraa wanta sinin jedhu wantin adaraa sinitti kennadhu Oromoo obboloota koo hundi keessanuu wantin adaraa sinin jechuu barbaadu lubbuu keessan eeggadha. Lubbuu keessan akka laayyetti of hin baasina. Lubbuu keessan hin baasina. Adaraa lubbuun takka lamaa muti. Lubbuun takka lamaa muti. Tokkoffaa lubbuu harka keetiin of ajjeestu yoo waaqarratti sol baateeti jireenya bara baraan argattu raammoo bara baraatu si nyaata. Abidda bara baraa keessatti gubatta. Boqonnaan qabdu aara galafee hin qabdu.
cinqii bara baraa keessa jiraatta. Kanaaf iyyuu jireenya har'a argamtee boru dhabamtuuf jecha lubbuu kee hin baasin. Yookaan hiriyaa har'a dhufeetoo boru deemuuf jettee lubbuu kee hin baasin. Namaaf jettee lubbuu kees hin baasin. Qabeenyaafis jettee lubbuu kee hin baasin. Sababbiin isaa gaafa qabeenya uumaa kee irra caalchifattee qabeenyi si harkaa badee uumaan kee sitti hafa. Kanaaf iyyuu ati qabeenya uumaa kee irra hin caalfatin. Uumaa kee qabeenya irra hin caalfatin. Abrahaamiin gaafa fudhattanii Waaqayyo ilma kenneef akkuma waadaa galeef ilma kenneef gaafa ilma kenneef ilmi sun dhalatu aarsaa naaf kenne Waaqayyo ilma. Abrahaami Waaqayyoon caalchifate malee ilma isaan caalchifame. Waaqayyoof abboomameet ilma isaa qabatee gara aarsaatti isaaf deemeef jechuudha. Abboomamuudha jechuudha. Qabeenya isaa ija isaa dhala sanirra hin godhanne Waaqayyo irra godhate. Sababbiin isaa kan kennes Waaqayyoodha, kan fudhatus Waaqayyoodha. Waan ta'eef hin mararsiifan. Waaqayyoos immoo akka Abrahaam dhugaadha Waaqayyo jaalatu waan argeef ilma isaa aarsaan taasise. Haleluuyaa, dhugaa Waaqessa jiraataa jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo waan isin jechuu barbaadu jechuudha. Akka obboleettii tokkotti qabeenya keessan uumaa keessan hin caalchifatinaa. Abbaa manaa keessan yookaan immoo hiriyaa isin gatee deemisan uumaa keessan hin caalchifatinaa. Keessan abdiitu jira, abdiin kutinaa. Waan hojjettan irratti abdii hin kutinaa. Wanti tokko gaafa ta'e abdii kuttanii duubatti hin deebi'a. Kanaaf abdii kuttanii duubatti hin deebina. Abdii kuttanii du'atti ofii hin barbaadina. Labsii du'aa ofirratti hin labsina. Waan ati ofirratti mammaatteetu sirratti ta'a gatii ta'eef. Yoo ati du'a labsite du'uma santu sirratti ta'a. Kanaaf iyyuu jireenya bara baraa dhabda. Ittuu gubatta jechuudha. Ittuu gubaa san caaluu hidhatta malee gubaa jalaan bahin jedhin. Kan koo du'a hin jedhin. Waaqayyo gooftanii umurii nuuf kenneera. Umurii nuuf kennetti hojjennee galateeffannee jiraachuudha. Biyya lafaa keessaa qorumsa hin qabdan hin jenne koo Waaqayyo. Qorumsa ni qabdu jedhe. Inni Waaqa ta'ee odoo jiruu qorame koo. Kanaaf iyyuu qorumsi ni jira. Hin jiru yoo jette ati gowwummaa kee jechaa jirta koo. Qorumsi hin dhabamu biyya lafaa keessa. Eenyuun qorumsa malee hin dhalan. Lammaffaa immoo gaafii koo lammaffaa. Obboloonni koo Suudii keessa jiran in agartu akkatti isaan coqqorfamaaran jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ta'an akkatti isaan lolamaa jiran. Unkaani micayyoo walisoo ishee jalaa baqattee lubbuu ishee oolfattee harka madaamii keessatti madaamii isheetti dhaadatte san harkatti hinduu jettee baqattee deebitee biirootti gaafa isheen seeratti mattee biiroo seeraa itti ishee geessu seerri sunis mana fincaanii keessatti micayyoo isaan warri sun ajjeesan akkuma itti dhaadatan intala san ajjeesan garuu micayyoo sun duute jechuudha. Micayyoo sun duute reeffi ishee galee moo hin galle laata agarraatti. Agarraatti reeffi ishee galee moo hin galle. Ilala reeffi ishee firiizii keessatti tortore maatiin ishee achi as siqiqii lagarte. Ati biyya ombaa keessatti of ajjeesta. Oromoo si faana rakkata. Arabni namni si faana rakkatin hin jiru ko. La lubbuu kee ati ofii keetii quuftee of ajjeeste. Micayyoo sun garuu quuftee of hin ajjeef. Lubbuu ishee olfachuutti ariifattee baatee garuu lubbuu ishee olfachuu hin dandeenye. Hina hin duuteen ajjeesisiisan. Ofiif of sillisitee jedhan. Odoo of sillisitee gaafa madaamin itti dhaadattu mana madaamii keessatti of ajjeesti ture. Garuu ishiin of hin ajjeefne. Geetaan jechuudha. Isaanumatu sillisee ajjeese. Maaliif akkuma itti dhaadatan akkuma si ajjeefnedhanii ajjeesan jechuudha. Kan ishee waaqa harka jira. Lubbuun intala sanii waaqa harka jira. Sababbiin ishiin waan of hin ajjeefne. Ilaalaa ishiin of hin ajjeefne. Ishiin harka madaamitiin duute lammaffaa immoo waraqata qabdi kontiraata teessi micayyoo sun. Akkaataan ishiin itti dhangalaatuuf reeffi ishii kan galuu dide. Namni xiqqaa guddaan amantaan odoo waliin qoodin. Oromoo Amaara odoo hin jedhin dhiigaan galaattaa'e waa'ee micayyoo sanii dhaloota baay'eetti gaafii ta'e. Dhaloota baay'ee sammuu dhukkubse. Dhaloota baay'eetti gaafii ta'e. Dhugaa waaqa isa jiraata du'a micayyoo sanarratti lubbuun koo guddaa nama rarteena baay'ee. Yeroo hunda yaa Waaqayyo yoo na jaalatte biyyuma hambaa keessatti na dhacheessin hin jedhe. Maafan akkas jedhe beektaa? Reeffi koo tokko asitti kasiqiqa. Haati koo achi halkanii guyyaa dhiiga boossi. Cinaachi ishii gab jedhee hin ciistu. Duuteef jiraadhee koo addan baafattu. Halkanii guyyaa gubatti. Maaliif? Duutu biyya kee keessatti haati kee boocheessi awwaallatti kalaas. Biyya ormaa keessatti duute jennaani du'aan keessuma keessatti awwaallama. Maal fuudhanii si hin galu?
haati keechi siqiqii argiti makara argiti isheen si faana gubatti isheen yeroo hundumaa haati gubaa suni achitti si faana gubatti. Kanaafiyyuu obboloota koo wanti inni adaraa isin jedhu adaraa lubbuu keessan hin baasina. Adaraa uumaa itti amantanii sodaattanii dhuguma amantaa qabda yoo taatanii of hin ajjeesina. Kaayyoo keessanii fi lubbuu keessan isa kaayyoo keessanirraa lubbuu keessan isa baasuu kaatu san irratti moo'icha argadhaa. Seexanaaf harka hin laatina. Seexanaaf harka hin kennina. Dhugaa isinitti hima harka keessan hin kennina du'aaf. Maaf duutu jira adda kaayyootu manaas hin baase kaayyoon immoo mormii qaba lola qaba tapha qaba gaara qaba waa baay'ee qaba. Kanaaf gadi jedhaa jira adda. Kanaaf gaafa dhaanamtan abdiin kutinaa gaafa arrafamtan abdiin kutinaa dhaanamuu keessantu barreeffamee sinirraan dubbatu. Arrafamuun keessan barreeffamee sinirraan dubbatu. Odoon irraa dubbatee anarraa dubbata jechuudha. Ani takkaa golaan baa keessa deemee natti cimee hin beeku. Barana garuu baay'ee natti cime garuu obseenani jiraachaa jira. Nuuna arrabsanis waan barbaadan jedhan wanta nan hin qabnes wanti nan qabu sunaan jedhanii narraa calaqqisee hin mul'atu. Ani kaayyoon qaba gatii ta'eefu kaayyoo gootiif mataa koo gadi qabadheen tattaafadha. Kanaaf iyyuu warri kaayyoo qabdanii warri na dabarti jettanii gadi jedhaa jiraadha. Kanaaf iyyuu obboloota koo adaraa isin hin jedhe sheer godha kompiitiin godha dhaloota biraan ga'aati warroota abdii kutanii fi abdiin kutinaadhaani. Jajjabeessaa hiriyoota keessa waliin cabsinaa. Amilee waliin buusinaa. Wanta har'a darbituu fi wanta har'a argamtee boru darbituu fi amilee waliin buusinaa. Waliif abdii ta'a malee waliin cabsinaa. Wanti amma fakkeenya dhaloota baay'ee lubbuu baasaa jiru cabsas hin cabsitan. Obboleessa keessan obboleettii keessan hin cabsinaa amilee itti godhaa malee amilee cabsinaa. Gaafa obboleessi kee dogongore gaafa obboleettiin kee dogongorte qabadhu malee hin darbatin ofirra. Kanaafiyyuu obboloota koo jabaadhaa. Abdiin kutinaa keessattuu obboloonni koo godhaan baa amshiir waaqayyo isiniif jira jajjabaadhaa. Illaafinaa laaftanii harka hin kenninaa dadhabdanii harka hin laatinaa. Jabaadhaa guyyaa qaba wanti hundumtu wanti guyyaa hin qabne hin jiru. Kanaafiyyuu ni darbiti. Jijjiiramuudhaaf waa baay'eetu jira. Daa'imni dhalattee akkuma dhalatteen kaatee hin deemtu. Waa baay'ee qabdi mormii qabda. Kanaafiyyuu jabaadhaa. Kosii biyya lafaatiif jettanii lubbuu keessanillee hin baasinaa. Hiriyaa sin gatee deemeefis jettanii ofii lubbuu keessan hin baasinaa. Maallaqa keessanillee ofii keessanii namatti kennitanii gaafa namni sin dhoggate lubbuu keessan hin baasinaa. Maallaqatu sin bite moo sintu maallaqa bitesti? Anatu maallaqa fide moo maallaqan na fide? Lubbuu namaa maallaqni bituu hin danda'u. Kanaafiyyuu kosiif jettanii lubbuu keessanii hin darbatinaa. Gola hambaa keessatti marziin dhuginaa. Gola hambaa keessatti ofii silleessinaa. Abdii kutattanii abdii du'aa ofitti fidinaa. Kanaafiyyuu olis baatu gadis baatu jireenya asii tattaafadhu malee lubbuu kee baasuudhaaf hin tattaafatin. Baastullee jireenya dhabda. Waa lama dhabda. Ani qabbanattan deema ittaa nagaan argadhatta garuu nagaa maalii argatta? Namni lubbuu isaa baase jireenya bara baraan argatu raammoon achi halkan guyyaa ishii nyaatti. Kanaafiyyuu nagaa argachuudhaaf harka keetiin lubbuu kee baasuu mooti. Nagaa argachuu yoo barbaadde asumatti uumaa kee wajjin tokkummaa uumii nagaa argadhu malee du'ee tanan nagaa argadhattee yaadin. Kanaafiyyuu akkasiidha. Sheer gochuun hin dagatinaa. Hiriyoota keessan bira dhaqqabsiisaa. Obboloota abdii kutanii fi jabaadhaa jedha abdiitti horaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu naaf eebbifamaa naaf jiraadhaa. Saskiraayib naaf gochuu hin dagatin. Akkasuma laayikii godhaa. Koomentii yaada qabuudhaan koomentii irratti barreessaa. Akkasuma immoo yaada biraa qabaddee akkan dhufu yoo barbaaddanii barreessaa yaada qabuudhaan isiniin jira. Galatoomaa naaf jiraadhaa. Turtii gaarii naaf qabaadhaa.